لايك سبسكرايب شير gochuudhaan ummata keessan bohaarsaa yaada qabadhee dhuge bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akwaanii wa akwaati obboleeyyan miidiyaa sooshaal miidiyaa wannu barsiisee hundumti keessanuu salaamtaan bareedduun bakkuma jirtanitti tanan irraa burqitee isin bira haa geettu isiniin jechuu barbaada namoota akkaan jaaladhuu fi akkaan kabaju namoota sooshaal miidiyaa kanarratti irra caalaa isaanii nama gaggaarii argitan onnirraa isin jaaladhu hundumti keessanuu akkuma jirtanii nagaan kabajaa qabu isin haa ga'u isiniin jechuu barbaada harmee faamiliin isin irraa baddee turte maaliif badde jechuun keessaniin oolu hanga yoonatti harmee faamiliidha jettanii warroonni hayyaafataa turtanii onnirraa isin galateeffadha onnirraa naaf jiraadhaa isiniin jechuu barbaada bakkuma jirtanitti nagaa kabajaa qabu isinii hawwa isin jaaladhas isiniin jechuu barbaada maal qabattee dhufte waan haaraa maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu numaan jira hin banne malee asumarran jirra ni baranna waa hedduu laallaa waa hedduu keessummeessina irra caalatti barumsa waan qabnuuf hedduu natti hin tolu viidiyoo maruuni walumaa galatti viidiyoo garagaraa akkuma mallitti maranii gadhiisuun namatti hin tolu waan ta'eef haala mijataa rabbii yoo nu tolche istiidiyoo bareedaa qopheessine keessatti kan waliin bohaarru ta'a inshallah adda maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu wanti qabadhee dhufe yaada bareedaadha yaada wal dhageeffannee barnoota walirraa argannu akka isinii qabadhee dhufe qaama qalbiidhaan akkana dhaggeeffattan yaada an dubbadhuu fi dogongora an qabu haqamaaf laaqama yoo qabaate akka irraa na gorfattan jechuun barbaada hamma dhumatti viidiyoo kana yoo daawwattan waa hedduu irraa argitanii waa hedduu irraa barattan jedhee yaada maaliif namni yoo waan dhageeffate sanitti hiika kenna yoo waa dhageeffate waan dhageeffate san hojii irra oolcha waan ta'eef waa dhageeffachuu duwwaa osoo hin taane waan bareedaa fi yaada bareedaa akkasuma qophii bareedaa dhuma irratti nagartan waan ta'eef hanga dhumaa viidiyoo kana daawwachuudhaan namoota bohaarsaa akkasuma barnoota akka irraa argattan abdii qaba. Kanuma taansee maal qabattee dhufte harmee faamiliin baatii haganaa muluu addaan turte laayivii seenuu dhiiste isin jaaladha dhugumatti isin yaadeen dhufe. Laayifii seenuu dhiise sababni isaa kaayyoon kiyya biyya galuudhaaf ammoo xiqqoo karaa waan dhaabbateef galuun natti hin mijoofne kanuma kanaaf isin irraa ture wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf hedduu isin galatoomfadha namoonni bu'aa bayii miidiyaa kanarratti yuutuubii kana guddisuudhaaf jecha waliin turre hedduun keessan kakeessoodhaan dhuftanii maal taatee badde nagauma badde jettanii annuma jira alhamdulillahi rabbil alamin summa lakal hamdu waan dhedhatee fi waan narraa qannase takkan qabu akka gaariin jira yaa haalli xiqqishuu natti hin tolle maaliif kaayyoon kiyya biyya galuudha waan ta'eef as keessatti waa jechuun kun baay'ee natti tole walumaa galatti anyway barumsa quraanaan qaraa waan ta'eef kitaaba garagaraa laala waan ta'eef kanuma kanatu sooshaal miidiyaa hordofuu fi barumsi walitti namaa hin deemu waan ta'eef isin irraa badee kun gaafii keessaniif deebiidha jedhee yaada inni kan biraa maal qabattee dhufte shaa as godhi jechuu keessan hin oolu waan qabadhee dhufe kana obsaan qaama qalbiidhaan yoo na biratti argamtanii akka gaarii irraa waa baratan jedhee yaada inni kan biraa maaliidha ofitti amanuudha ilma dhiiraa haa ta'u gorsi kiyya akka dubartii musliimaa takkatti akka dubartii takkatti wanti ani isin gorsu wanti ani isinii dhaamu ofitti amanamummaa qabaachuudha yeroo kamiyyuu anyway self confidence mataa keetii yoo qabaatte dubartii haa ta'u dhiira haa ta'u kan jiraachuu danda'u kan jiraachisuu danda'u ofitti amanamummaa yoo qabaatte jechaadha ofitti amanamummaa yoo qabaatte jechuun kun maal jechuudha jechuun keessaniin oolu ofitti amanamummaa jechuun kun maal jechuudha jechuun keessaniin oolu ofitti amanamummaa jechuun waan ofii keetii mari'attee wanta san milkeessuuf dhamaatu kan namni si masamne kan mataan kee si masaku namoonni tokko kaayyoo wayii qabaatanii kaayyoo isaa san yaani kaayyoo isaa san milkeessuuf tarii namaan mari'achuu danda'a namni inni mari'atuun sarka busheessuu danda'a yaa ofitti amanamummaa waan hin qabnee fi waan jalqabe san ammoo milkeessuu yookiin bakka san ga'uuf baay'ee hanqina qaba namni suni ofitti amanamummaa hin qabu fakkeenyaaf
hooggansa yookiin jireenya mana keessatti namni tokko fakkeenyaaf ati yoo self confidence mataa keetii qabaatte malee uf jiraachisuun baay'ee si rakkisa. Ofitti amanamummaa yoo qabaate abbaa manaa kan keetii yoo amanamummaa qabaate ufuma keetiyyuu amanamtee jiraachuun si rakkisa. Lamannanya shamarran yookaan dubartoonni gisee ammaa ofitti amanamummaa ka qabu nama tokko tokko namni gariin akkuma bakka akka ebeluu taanaa morma nama fokkiftii jetti Oromoon. Nama jabaa takka ta'uudhaaf dubartii jabduu takka ta'uudhaaf haadha manaa jabduu takka ta'uudhaaf ofitti amanamummaan nama barbaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf nama jabduu waa hubate waa beeke ta'uudhaaf ofitti amanamummaan baay'ee barbaachisa. Gaafa ofitti amanamummaa yookiin self confidence isa jedhamu isa hin qabaatini dhidhinni kan kee hin oolu. Maaliif wanti biraa hafee hooggansa mana keetii hoogganuun baay'ee si rakkisa. Mata makee jireenya mana kan kee keessaa abbaa manaa kan keetii walii galuu dadhabuun maaliif gaafa ofitti amanamummaan qabaatin gaafa ofitti amanamummaan qabaatin abbaa manaa kan keessaniifuu amanamtee jiraachuun baay'ee si rakkisa. Maaliif nam tokko fakkeenyaaf shamarranuma biyya namaa kana keessatti bulii ijaaratanii abbaan manaa biyya haa jiraate haa jennu ishiin ammoo biyya namaa jirte haa jennu gaafa jalqaba walitti dabalaman akka gaarii yoo xiqqoo jedhan akka biraa maali namni akkasii irra caalaan ofitti amanamummaa yookiin self confidence isa jedhamu san waan hin qabneef la'annahu abbaa manaa isaa saniif yaani amanamummaa waan hin qabneef maaliif qalbiin ishii walumaa gararraati akkuma wanni jechaadha. Irra hedduu nama arge biyya kanatti dhugaa dubbachuuf waan rakaa osoo hin taane nama hedduu arge. Tokkoffaa namni akkasitti ofitti amanamummaa isa dhoogu nama jireenya ofii diigee baheetti itti yookiin saayiboomu dogongora guddaadha. Waan akkasiisanillee eeggadha. Dubartiin bulii keessa seentee bulii keessa jirtuu fi dubartiin ammoo osoo buliin ijaaratiin akkanatti jirta yoo akka tasaa taatanii sagaleen kiyya kunoo waa isin bira ga'u taate waan akkasiisan eeggadha. Maaliif namni miyyuma ofiitiin tola. Saayibni zaman adhaayyuu hin jiru. Saayibni isin baafattanis kama isin fakkaatu san ta'uu qabu. Waliin tola waan ta'eef. Ka jireenya ofii bittinneessee bahee jiruun isaa akka bittinneessuuf nama ofitti amanamummaan qabne kana wanni inni gorsu kumii kitili. Wallahi billahi dhugaa dubbachuuf. Wanni inni gorsu yaani biraa bahee gaarii isaan dubbatu. Gaarii isaa waan hin dubbanneef namni jiruu harkaa qabu jiruu namni jiruu fi bittinneessee bahee jiruu namaa bittinneessuuf yaala. Sila qaroon nama osoo beekee nama akkasii isaanii fagoma sanitti kabajuuni jaalachuuni akka nama tokkotti fagoma sanitti kabajuudha malee ganneeffachuu yookiin maxaffachuu akka an ta'e kanatti naa jiraadhu ka jedhu san jedhaa qeebaluun ammoo isa nama harkaa bittinnaa'e yaani bittinneessitee jireenya ofii bittinneessitee baate bittinneessuuf yaaluun nama ofitti amanamummaan qabne san karaa irraa bitittiin goote ofumatti dabalte jecha. So kanaafi saayiba baafatullee kam akka ofiitiin tola nama akkasiisaniin tola isiniin jechuu barbaada. Inni kan biraa na argiin na dhoksii taatii jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kuni mammaaka baazaway na argiin na dhoksii taati mammaaka kana viidiyoo biraa irratti sagantaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhufa kophaa kiyya osoo hin taane saayibban akkaan jaaladhuu fi akkaan kabaju wajjin taane isinii fida inshaallah yoo rabbi jedhee ammasiif akka qophii bareedaan nu eeddan abdii qaba inshaallah fedha keenya osoo hin taane fedha isaatiin rabbiin nama san haa taasisu. Niitoorkiin qatti godhee na qaqqabu jira. Tiraakii godhata maaliif akka ta'e hin beeku. Ayyee
inni kan biraa yaanni kiyya kan biraa namoota sooshaal miidiyaa kanarratti barnoota diin islaamaa barataniif namoota sooshaal miidiyaa kanarratti quraana baratan keessaa dubartootuma baay'ata subhaanallah namatu baay'ata dhugaa dubbachuudhaaf likkii malee baay'inna bar subhaanallah soo kanaafi akka yaadatti akka nama tokkotti wanti gorsuu barbaadu osoo waan beekin nama fuu dhaabbachuu beekamtii malee beekumsa malee beekamtii argachuuf namoota socho'an gorsi kiyya jabaan maal jedha quraana keessatti quraana kitaaba usulus salaasaa keessatti yoo dogongoruu baadhee baabul ilmi qabila alqawli wal amali jedha jalqabni ilmiidha osoo hin baratin yookaan osoo beekumsa horatin dubbachuuniif itti dalaguuniifis hin ta'u dura waa beekuu yookiin beekumsa horachuun nama barbaachisa. Sinagalee beekumsa horachuutu nama barbaachisa wallaahi bar subhaanallah namoonni quraanaa fi dinagdeellee dalagachuu barbaadanii beeksisaa irratti baay'ee kana ilaaltanii koomentii gara jalatti nu barreessitanii nu bira dhuftanii barnootaa fi rizqii argamtes dalagachuu namni fedhii qabdan koomentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Hayyee dachaanii jirra gamanumaanuu viidiyoon kiyya xiqqoo tiraakii garaagaraa qaba khayrumaa khayraati inshaallah yeroo sagalee waraabuu sagalee garaagaraatu na bira jira waan ta'eef hedduu waan natti hin tolleefi akkasii barakallahu fiikum ummata hedduu jaaladhuu fi hedduu kabaju namoota miidiyaa kanarratti akka gaariitti isin beekuu fi hedduu na jaalatta hedduu isin kabaju hedduu takkanaaf jiraadha isin jaaladha isiniin jechuu barbaada. Video berarti hanga walitti deebinutti inshallah nagahaan jiraadha yaada kiyya asumaan golaba laakiin dhumarratti video sagalee qabeeruutu jira dhumarratti naaf jiraadha isin jaaladha wanirraa naaf kabajamaa isiniin jedha yeroo biraati video gaggabaabaa isinii dhiisuun kiyyan oolu waan ta'eef ammasumatti na hofalchaati taanuma dhageeffadha hojii irra oolchaa isiniin jedha yeroo biraa ammoo inshallah fedha kiyya osoo hin taane fedha rabbii guddaatiin istiidiyoo bareedaa irratti maamilleen kiyya saahibban kiyya ka pilaatfoormii garaagaraa waan nu barsiisee fi miidiyaa kanarratti baay'ee isaanii wal barannee jireenya biyya ormaa kun waa hedduu na barsiisee waa hedduu kan agarsiise alhamdulillah rabbil aalamiin summa lakal hamdu kan nama kiyya an jedhee uf jalaan deemu gufuu yookaan haasidan irraa fageesse kan nama akkasii caalu gaggaarii fi qaqqaaliiwwan nama kan naaf hire alhamdulillah galata isaati biyya namaa kana keessa amata hedduun ture hedduu waa arge hedduu waa baradhe alhamdulillah maal jennaani nama kan kee nama kiyya jettee kaa'ate ufitti qabdu nama gaarummaa siif hin qabne ta'uu fi ammoo nama ambaa kan beenne katasatti wal bartu gaarii ta'ee siif argamuudha akkasuma alhamdulillah rabbiin kiyya waan an dhorganne alhamdulillah yeroo hedduu kan akkuma ayyaadutti waa ayyaadunaaf kennu rabbii kiyya galateeffadha alhamdulillah rabbil alamin dhugaa dubbachuu fi namni rabbiin qabu homaa hin dhabu jidduun teetiif jidduun rabbii bichaan nagaa haa taatu malee wanti dhabamu takka hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf nagaa salaamtaan goolabee haasayatti deebi'u jira alhamdulillah
alhamdulillah summa laka alhamdu yaa rabbi nama gaarii fakkaatee si dhiyaate summee sitti yaadu akkasuma gaarii fakkaatee si waliin nyaate si nyaatu wallaahi nama akkasii rabbiin sirraa fageessa sababuma wayi godhe wallaahi rabbiin sirraa fageessa maaliif naannahoo onneenti qulqulluu yoo qabaatte rabbi sirraa fageessa wallaahi waan nabzeen tante hin beekneef qalbiin tante keerii nama saniif waan si yaadduufi inni summii waan si yaaduufi summii san rabbiin sababa godhee si argisiisee irraa si fageessa ammas rabbiin gufuu summii rabbiin irraa haa fageessu jidduun rabbiitiif jidduun tante qalbiin tee naga qabaannaan waan dhabduufi waan yaaddu takka hin qabaatini alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah summa laka alhamdu yeroo hedduu alhamdulillah jedha jireenya biyya ormaa kana keessa naga umaan na galchuu kadhadha waan na hambifatee fi waan dhabe takkas hin qabu alhamdulillah ka waan yaaduu fi waan yaades bakka takkatti naaf kenne rabbii kiyyan galatoofadha yoomillee taanaani akkasi rabbi sin haamil keessu unduma keessanuu viidiyoon kiyya tiraakii godhata sababa neetworkii ta'een beeku anini iddoo isin ka jaaladhu iddoo isin ka kabaju naaf jiraadha ulfaadha baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan laayikii sabskiraaybii godhaa hiriyoottan keessanii saffeeraa isiniin jedhaa yeroo gaariin waliin nu haa deebiftu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu